Ashama kam jirtu maatiiwwanii fi hordoftoonni chaanaalii Boonii Baabaa yeroo ammaa kana immoo odeeffannoo haaraadhaan walitti deebinee jirra. Akkuma beekamu odeeffannoon keenya irraa waa'ee artistii keenya jaalatamaa artistii Addisuu Furgaasaa irratti kan hundaa'u waan ta'uuf amma xumura qophii kootiitti na wajjin turan affeerraa kootii. Warroonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan immoo subscribe gochuun gara maatii keenyaatti dabalamaa isiniin jenna. Egaa gara viidiyoo keenyaatti yommuu dabarru artistii jaalatamaa fi beekamaa artistiin Addisuu Furgaasaa yeroo ammaa kana sirba haaraa qabatee dhufaa jira jechuudha. Sirbi haaraan isaa kun yeroo har'aa guyyaa har'aa kana keessa gadhiifamee jira jechuudha. Kan irratti gadhiisame immoo Vedio Entertainmentii linkii description jala isiniin kaa'aa achi jalaa futanii dhaxanii view isaa miliyoona akka gashitaniif gamanaa isinii dhaafna. Artistiin Addisuu Furgaasaa kanaan dura sirboota garaagaraa baasuun uummata bukkeetti jaalatamummaa fi beekamtii guddaa argateera. Akkuma beekamu yeroo ammaa kana immoo dheengadda dhiyeenya kana feesbuukii isaa irratti maxxansee ture jechuudha. Akka sirba haaraadhaan faaru yeroo ammaa kana immoo sirba haaraa qabatee dhufee jira jechuudha. Sirba haaraan isaa kun Asham kan jedhu yommuu ta'u dhaqaatii Vedio Entertainmentii jalatti gadhiifamee jira. Amma dhaxxanii ilaaluu dandeessu. Egaa viidiyoon irra qabadhee asuma irratti goolabamaa waan amma xumura qophii kootiitti na wajjin turtaniif immoo galata guddaa san isinii qaba. Amma viidiyoo kan biraa walitti deemuutti gama kiyyaan nagaatti.